Artistii jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e Artist Habiib Kamaal yookaan Qubee jedheellee sirba beekamaadhaan kan qabu sirba haaraadhaan dhufee jira. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenya bakka gara chaanaalii keenyaatti nagaan deebitan isiniin jecha har'ammoo odeeffannoo bareedaa fi hedduu kan namatti tolullee isinii qabannee deebinee jirra. Egaa hunda keessan irraa kan eegamu chaanaalii keenya kana sabskraayibii, laayikii fi akkasumas illee sheerii immoo sooshaal miidiyaa qabdan hunda isaa irratti illee gochuun nu cina dhaabadhaa isiniin jenna. Egaan daawwattoota keenya gara odeeffannoo har'a qabannee dhufnetti isin haa dabarsu. Egaan daawwattoota keenya akkuma beekamu artistiin kun kanaan dura sirbata garaagaraa baasaa ture jechuudha. Keessumaayyuu sirba Qubee Generation kan jedhuun illee hundi keessaniyyuu artistii kana beektu jechuudha daawwattoota keenya. Qubee Generation jedhee sirba bareedaa fi hedduu kan namatti tolullee kan baasee turedha jechuudha. Artistiin kun yoo maqaa isaa wallaaltan yoo artistii kana gara muuziqaa sanaan wallaaltan hin jira daawwattoota keenya. Egaan artistiin keenya kun amma immoo sirba bareedaa fi hedduu kan namatti toluu fi akkasumas illee hedduu kan itti hidhamee illee qabatee gara uummata isaatiitti dhufaa jira jechuudha. Mee akkamittiin simatti suniin jecha warroonni akka dafee dhufuu fi akkasumas illee jaalala keessan agarsiistan illee koomentii jalatti lakkoofsa 2 barreessaa jechuudha. Egaan artistiin keenya kun akka dubbatetti YouTube chaanaalii mataa isaatii waan hin qabnee fi YouTube chaanaalii sirboota afaan Oromoo gadhiisan keessaa tokko irratti kan gadhiisu ta'a jechuudha. Keessumaayyuu yoom gadhiisee yoom dhufa kan jettaniif immoo artistiin kun kan inni haasee egaa torbee kana gidduutti karaa YouTube na eegaa isiniin jechaa jira jechuudha. Egaan artistii keenya kanaan dafii kottuu sirba kee bareedaa kanaan immoo akka uummata Oromoo boonsitullee abdii qabna jecha. Egaan daawwattoota keenya artistii kanaan illee yaada keessan illee koomentii jalatti kaa'uu hin dagatinaa isiniin jecha. Akkasumas illee chaanaalii keenyaaf immoo ammas irra deebi'ee jedhe chaanaalii keenyaaf warroonni haaraa taatan illee chaanaalii keenya kana sabskraayib gochuun akkasumas illee laayikii fi sheerii gochuun immoo namoota hedduu bukkee geessisaa. Artistiin kun sirba isaa haaraa kanarratti illee viiyuu hedduu akka inni argatu illee godhaa isiniin jecha. Egaan daawwattoota keenya odeeffannoon har'a qabadhee dhufee kana ture. Amma xumura qophii kootitti immoo waan daawwattaniif galatoomaa isiniin jecha. Akkasumas illee qophii kan biraa immoo walitti deebinutti immoo gama kiyyaan nagaatti.